Isaanii gama laayivii kana gubbaa gaafa deemnee ilaallu amma durallee kan nu boochisaallee turan kan nuti illee lolaa turre laayivii kana gubbaa taa'anii ijoollee fidanii achi gubbattu mana. Ijoolleen kun qaamaan wal beekuu danda'u qaamaan wal beekuu dhabuu danda'an. Irra hedduun isaanii warra tarii qaamaan wal hin beekne. Gastiin kun nama hedduu fidee walitti naqa. Nama fidee jira balbala na jalaa banaa fa'a jedhanii yoo fedhan fidanii viidiyoo mummuramee gallakkifamu kana gaafa arginu nama fidee dhufee jira balbala na jalaa banaa jedhanii nama sana ol galchanii namni sun achi keessa nama sana cafaqa. Fakkeenyaaf jookariin nama sana fidee dhufee beekuu danda'a beekuu dhabuu danda'a. In beeku yoo jedhe ammootu jecha kanatti hin deebiin abdii ukume beekuu dandeenya waan juutti hin deebiin. Hayyee tole. Namni beekuu hin dandeenye maal jedhu. Ustaazi kiyya yaada kiyya fixachuu barbaada filees yaada kiyya fixachuu barbaada. Nama alaa nama fidee dhufu fakkeenyaaf nama jookariidhaan haqiiqa rabbiititti wanni fooloo walirraa hin qabne yeroo calqabaatiif fooloo isa godha mana kana keessatti. Nama fidee dhufee jedhee gastii yoo ergadhe dirqama jookariin amma dura nan beeku wanni bakka kana naa hubachuu qabdan kana dura na beekaa nan beeku abdii hukumee ijoolleetumu fidee dhufe yoo jedhanii fakkeenya ol harkiseedhani na harkisa walqunnamtii koominikeeshinii hin qabnu achi dura sababa amma nama fidee dhufeef dirqama gastii isaa keessa na galche sababa gastii na galcheef yeroo sanatti waan itti walqunnamnu gama bilbilaatiin haa ta'u maseenjaraa yeroo sanii walirraa fudhachuu dandeenya walirraa fudhachuu dhabuu dandeenya. Kan ammaan jidduu kanatti isinii sirreessuu fi fooyyessuu barbaadu nama harkaa qabdu qabdaa nama beektu qabdaa kallattiidhaan nama hiitee yookaan immoo ijoollee qabdaa harkaa qabdu qabdaa jookar yoo harkaa qabaatte ijoollee san gallakkis nama beektu qabdaa ijoollee amma dura walqunnamtuun kan bilbila isaanii qabdu qabdaa hin qaba yoo jedhe haqiiqa rabbiitti dhugama rabbii irra dhaabatee nama san nu dhiyeessee namoota nama tuman nu dhiyeessee namoota ijoollee harkaa qaban nu dhiyeessee bifa saniin nu haa qopheessu. Yoo nama harkaan qabaatiin ta'e gastii irratti ammootu nama kana hunda bakka bu'ummaa fudhachuun xiqqoo hin ulfaata jechuudhaaf. Thank you abdii hukume yeroo irraa boodaatiifin jookar gaafadha. Jookar kiyya ummata nama tumee mucaa kana tumee ajjeese galgala kana lubbuu irraa baase kana kominikeeshina isaanii yookaanuu wal qunnamuu ni dandeessa. Ila Hamza ani laayivii ture tumaa kana sin agarree akkuma laayivii kiyya magarii badura seenee laayivii gubbaa ture achirraa bahee dhufees olii gadi hin gorre doktor asil dhufee na waame olii gadi hin gorre nama galgala kana tumame sin agarree warra tumee sin agarree garuu kan achi dura tumame ijoolleen beeku ni jirti sin jedhe kan gastii gubbaa tumamee deemeefi ila yaada namaa nama fixachiisa yoo yaada namaa nama hin fixachiifne dubbiin wal keessa nama kaa'uuf wanti jedhaa jiru ijoollee tana hin fixne fakkeenyaaf ana akka fakkeenyaaf waan kana hundarraa akka bakka bu'ee dhufellee uf hin beeku amma argaa jira tokkoffaa irratti waan dhimma miidiyaa gubbatti ijoollee wal dhaha wal cabsaa yookaan wal rukutaa jedhuuf dhimma kanaaf dhufe dhimma kanaaf dhufe malee hundarraa bakka bu'ee dhufa osoo kan jalqaba jedhamu ta'eetiyyuu wanta kana durumaa nan balaaleffadha achiin naa qabadhaa kan achi jedha ammallee balaaleffadhu maaliif ijoolleen tun ijoollee ganda kiyyaati ijoolleen tun ijoollee oromooti ijoollee arsiiti nama qabamee nama tumamee kana ni barbaada fakkeenyaaf ijoollee gastii gubbattumtee ebaluu fakkeenya jedhee gastii isaanii ni beeka waan ta'eef keessaan dubbisee kan tumamte fidaa dhiheessa jennee boru eessuu nan danda'a jedhe fakkeenyaaf amma hoo ani dubbisee tanaan lalataa deebisuu dhabuu dandeetti nama lamaa ka feesbuuk isaa qabu ni dawwalaa fi warra kan jiraannee jedhe nama lamaan kana ni dhiyeessa tokkocha gastii kiyya gubbattumanii tokkocha ammoo gastii ofii gubbattume ka gastii gubbaa bittume sanillee isanii beeka waan ta'eef kan gastii irraa ni dhiyeessa kan gastii isaa irratti tumellee isaa waan wal beekuuf ni dhiyeessa jedhe lamaan kana yoo warra kan jiraannee lammaffaa irratti ammoo akkuma ijoollee ta'een hayya bakka buuteen aan jettanii bakka hin bu'e kana illee isinii fudhadha isin hin didu maaliif naga barbaada ijoolleen tun dhugama nageenya haa bu'uun ni barbaada bakka hin bu'a dura garuu akkasuma hin beekne maarre kana godha ijoollee tana raasaa qabdee onnatti seentee yookaan nama tokko gastii kiyya gubbattume ta gastii ofii irra tumteef gastii irra tumtellee naaf tokkuma ijoollee arsiiti maqaa arsiitiin nama hararge tumte waan ta'eef barbaadeetiin guruupii goonee ijoollee qabdeef tan gadhiiftaniif ta jirtullee gaafannee boru guyyaatti nu qabdanii boru galgala ta'e guyyaas ta'e ganamas ta'e dhiyeessuu ni danda'a walumaan barbaanne ta gadhiifamteefi
tagadin dhiifamnillee aan tan dubbii furmaata barbaadeeti kana furmaata barbaadeeti nageenya habuu barbaadee jechuudha tanaa wanti ofirratti fudhadhaa jiruuf gastii isaanii tiktook isaanii beeka waan ta'eef dubbisee nama tumte san atta goote fidi asi fidi guruupii kana gadda badame ijoollee tumte gaafadhee guruupii goonee ta arganii fida tagadi dhiifamteertu ammoo ijoolleen qabde ragaanuu aboo jookaraati haasawaa giseenii fi gabaabsiteetuma jecha lamaa sadii kan namni sii gaafate nu deebisii dubbii fidhi qaawoo way dubbiidha gabaabsaa way jechuma lamaa sadii kan namni sii gaafate qabqab godhii deebisi halkan guutuu waliin bulchinu. Oke, ani furmaata takkan qabu fakkeenya mucaa gastii kiyya gubbattu mame isin kigoonu yaa jamaa dhageeffachuma jirra Hamza akkasuma namoonni kuwwan illee agara furmaata akka deemtanii fi mee akka walitti aywa dhufana deebisa nan dhufaa dawwalee dhufa tokko gastii kiyya gubbattu mame kan gastii kiyya sanuu nama tokko qofaa miti yeroo takkana eegimee jookarii sagalee kiyya dhagaa jiraatte yoo sagalee kiyya dhagaa jiraatti jookar waa takkan dhageeffadhu gara furmaataa deemna dubbii dheeressuun malitti akki goonu ijoolleen tun hundi siitu ijoolleen arsiidhaallee wal beektan ijoolleen amma akka wanna jettan kanaan atillee yoo lama fidde lamaan sunillee ka biraadha beekti dirqama ijoolleen ni beekti ijoollee isaanii fiddee dhuftu gisnu yaama namni keenya keessa seerota kana eegi wamati dubbatu si dubbata wamati dubbatu si dubbata na eegi yerota qophoine qophoo qotaa isinummaanu na eegi gara sagi nama tumsiisee asirratti akkamiin nama wallaala namni beeku yerota isi walitti hin deemina yerota akkami isi walumatti hin deemina naaf obsi jookarattillee obsiisaaf hin deebisin yerota akkami Ustaad hada wal qaasim mee akkisiin jedhe mee waan takkan dubbadha laale jara keenya galatoomaa manguddummaan teenya boombii khashifte taate na fakkaatti jarri obboleessi keenya jookar ani ijoollee teenya bakkaniin bu'aa jee dubbii fixe ijoollee eega bakka bu'e asumatti nuu fidu araara goonee adda deemna hangan ani eegaluu tokko mana kiyyattu maniin dandeeyaa kanaan dandeeyaa ijoollee bakkaniin bu'e eega jee asitti nuu fiduudha akki goonu Hamza akki goonu jookar ati waan boru taatuuf waan borutti qabduuf hin qabdu ijoolleen ati amma beekullee baattu ijoolleen wal beekti maaf wal hin beekne hundi isaatu wal jala yaa'ee waa arrabsaami hundi isaatu wal jala yaa'eetii wal deeggaraami ijoollee sanniin nama lamaan beektu sanillee waami ijoollee waa arrabsitu fakkeenyaaf ama mucaa maqaa dhoombir baalee jedhu san namni as jala jiru wallaal hundinuu inuma beekan tamaam kanaafuu akki gootan ijoollee sanillee amma kana waami ijoollee biraalleen akkasumatti iyyaafadhaati amma kana yaama ijoollee namni bira jiru hunda isaatu jechuudha ijoolleen gama kaanilleen ijoolleen teenya taarargeelleen zulmiidha inni kun jalqabumattuu silaatanuma fixuu qabnaayu ture akka hundattuu isinillee wal iyyaafadhaati ijoollee jirtu guutuu isaaniitu kan namni bira jiru nu yaama ammuma kana jechuudha kuni waan kanaan wal qabatuudha miti dhimma hattuudha itti deebina dhimmi hattuudha kan itti deebine sirriitti bilcheessine irraa haasofna kan maanguddoo sanillee sirriitti irraa haasofna isa kan akkana godha Zaa ammaa tanas zaa saddeeti namni ni jira. Jinni Arabaan guyyaa jala ganna. okay jinni waan takkan si gaafadha ijoollee gara keessanirraa qabamtee jirtu tabee tan taaf jirti. Ani namuma tokko tuggasitti jira tumame kanuma jalqaba isaan sababa jecha isaan jaaniin ijoolleen fiddee sun mucaan ammaasiis mucaa burganamanii mucaa dawwalee mucaa karaa inni qotanii gaafadha. Kanaasuun kunoo tanuma ijoolleen garaadhaan kalee qabdi sun fayyaadhaa isaan bira jirti yookaan hanganuma malee nuti abdaan qabnu. Haya ijoolleen tajookaa faa bira ijoollee namuma afurii sadeenuma qeeramsa bira jirtuu fi tokkichaasan burganama mucaa gaafadhee bitan. okay ijoollee gara keessanirraa nama 5 fi 6 fi 1 fi lubbuudha lama 500 haa taatu nuti nagayni isin jidduutti bu'uu barbaanna hangan Eber laal anis akkasumaan jebar sadeen laal afuri tokko bichaadha kagasitti jira tumame isaan nama ziyaadaa ijoolleen maaxxaarraa guurti maaxxummaan anjee kana kanuma irratti hidhata waliin qaban kana kanuma irraa namaatan kanarraa hidhata qabanii achirraa ijoollee guuran dalaga jaanii ijoollee ziyaadaa finnaaniin qeeramsa anaatti dawwale dhugaa rabbii barbaadde qeeramsa anaatti dawwale maaliif hin dawwale ijoolleen teenya hundi bika dalagaa jirti
bika maaxaa tanarra jirtu ijoollee dalagaadha jaanne jira godhanii mana jookar fidanii tuman sababa sanarrattiin jookar yoo qeerramsaachi yoo qabdan malee ijoolleen teenya bikarraa qabdu tokko bicha qabne isaan ziyaadaa nama jaamoo torba qaban yookaan ijoollee tuma jiranii akkam godhanii ijoollee teessan lafa firraa qabsiisaan jeen bas sababa sanarra qabamte ijoolleen gaarattu. Jookar amma kan adda baasi ammoo kan adda baasi ijoollee jirtu addaan baasi nuu himi. Allahu baarik fiik. Hin beekuun hin taatu hin beekuun bakka tanatti hin taatu ni beektani akka wal qoradhaati adda baasaa nutti himu. Anillee kanuma jedhee bari isin hin dinne bari ni qoradha akkuma amma jinni amma danda'een fidu jedhe kana anillee hin qoradha ijoollee tana dhaqee amma rafna amma boru gana galgala mucaa tokkicha islaamana kiyyattu mesan dawwaleen barbaade mucaa bika kaa viidiyoo malee sanama kana wayi nu bira jira namni kun barre yoo tasliis jira kun dammaam jira an dammaam jira bar namni kun bikati tumame harjifaadha biirkaafaadha adda fagoo sanamma nu dhiyeessuu hin dandeenye isin lachuu nuti gaasa nu qiccattanii asirra nun teessistan. Khalaas walumaa galattuu dhageeffadhu amma an takkaffaa irratti waada isinii gala mucaa tokkicha viidiyoo waraabeetiin gadhiisa ijoollee isaanii tamaatti arraa dhorkaa sadeen qeerramsa bira jirtu amma akka goonu Hamzaadhaaf waan hin galin takka jira waan biyya Arabaa kana waan suudii ta'e mee waa ibsaaf Hamzaadhaaf waa ibsa yeroo takka naaf obsa waa ibsaaf akka inni dhaabbiidhi. Tokkocha gasti hadha tume viidiyoo jira waan ta'eef kanillee guruu ganama viidiyoo waraabanii dhiisanii ammaati jookar arraa addunyaa boroo akhiraa gasti jedhara nama tokko bichaa tumame na wajjin kitaaba quraana qabattee kakkatta nama tokko bichaa dhalatan arraa jinnii fi isin lamaan iyyuu mee isin lamaan waliin dhabneeti yeroo takka waan keessanitti deebina yeroo takka na dhageeffadhame baarakallahu ani waan ibsuu barbaade wanni Hamzaadhaaf ibsuu barbaade waalaikum salaam warahmatullah amma boruunni rafnaati ganama kaanii dalagana isaa korta kageenyaan arabii dhufaati ni rafna daqiiqama takka lama waan qormaata dubbachuu tajoollee qabamtee rakkoon qabdu qabaan lolli hagganaa hafee irra guddaadhaan dhageeffadha dhugaan isinitti himaami dhugaa walitti himnoo ifrummaan baddi bikki maaxaatun bikka namni rabbu bikka ijoolleen tun kafalataan achi bu'u kadalagataan dhufe achi bu'a bikki tun wal gahiidha miskiinni kun akka yamanii dhufeeti achi bu'a bikka tanarraa bikkitti ijoolleen saamtu bikkuma tana yoo nu sirreessan namni kun kan wal qabu hin jiru kan wal lolu hin jiru bikka takkiitti bicha amaanaa sirreeffadhaadha ijoolleen arsiidha dhageeffadha hattuun bikka qabdu jeenaa ta'isanii bikka tana sirreeffadhaadha haala wasaalan mucaa tokkichaa borganama viidiyoo waraabeen gadhiisa mucaa viidiyoo waraabeen adduun jaanii gadi deemna saniin addatti qeeramsa bira jirtu kun ammaa uni jirti viidiyoo banee sin garsiisuu danda'a qeeramsi ammaa viidiyoo banee sin garsiisuu danda'a sadeen saniin ala wanni takka jirtu assalaama tahee jaaramni gaafa kureenaan dhufu. Kan kennuun dhibne yaa jinni yeroo takka mee waan jookar tanatti naafte bakka tana naafte naaf eegi yeroo takka atillee hin beeyne yeroo takka. Bakki joowaritti na hafte wanni an jedhee fi sirritti na dhageeffadhu jookar amma saamzaanillee sirritti wanni nu batin takka ijoolleen kun beektee amma qeerransi faati warra wannaa irra jiru caafii irra jiru jarri to'achuu nama bira jiru qabatte nama karaa deemu. Ijoolleen kunniin ammoo ijoollee nama jookarii fi jinniin kun akka an irraa hubadhutti ijoollee gastii banteeti kotta arsii qabaa fi daarargee qabaa fi daadhaniituma warree bannatti fakkaata. Akka hundattuu itti gaafatamummaa qabdan kanarraa abadan bahuu hin dandeessanii. Amma kana akka jinniin jedhe kana jookar atilleen ijoollee kana tokko tokkoon jala deeme tokko tokkoon itti bilbilee ijoollee kana gad dhiisisa ganama irratti aga ganamaatitti gadi dhiisiseettee waadaa nu galtaa tana barbaadee tamma. Tokko isaa suura gad dhiisiseettee waadaa na galta waadaa nu galta. Duraa waliin raafamu sunne malee ijoollee gastii irratti fiddee harargee tumtiin ni barbaadee ni dhiyeessa. Ani fakkeenyaaf waan kana ofitti irraa bakka bu'ummaa fudhachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf isaan beekuu dhabuu danda'a. Kan beeku ammoo irraa bakka bu'ummaa ni bu'a. Namni tokkocha gastii yaa gubbattumame akkuma amma jinneen nama gastii. Anillee tokkocha san gadhiisan jedhu. Tokkocha gastii yaa gubbattumame gadhiisee akka inni jedhe san dhiisuu wallaale. Garuu ijoollee arsii inni beeka waan ta'eef tagastii gubbatti fooloo gaafadhee tiktookii isaanii irraa fudhee nama bira jiru gadhiisanii jedhanii jedhe. Bilbilaan hordofii guutuu isaanii gadhiisisiisi. Wanni jiru kanuma qofa. Bilbilaan hordofii Saudii keessa jiran hundi isaanii bilbilaan hordofii tokko tokko isaaniitiin ijoolleen kun nama baay'eedha.
miti nama dhibba ammaas taatee waada waa walii gallu namni ijoollee ta duutee jira. Akkaataa ijoollee isaanii marraa dhageenyatti ijoolleen ta duute faa jira. Takkaffaarra mucaa gartee qalbee isaan gadhiisaa jee guyyaa lama isin kadhate. Nuti keessan jirru inuu akka carcaritti huje taakka. Mucaa warra gartee baroodaadha lama. Dhageeffadhu. Ka warra gaara mul'ata sadii. Ka warra daaloo rabuu afur. Anu shammoo kanaan beekaa suuraa qaba guutuutti as baasee isin garsiisa. Tanuma gastii arsii keessatti uumamti. Misaaliif kana waan kana ta'eef jara keenya dhugaa dubbaddaa dhugaarratti hundaa dhugaarratti haqa namaa muraa. Yoo dhugaan hin jiraanne namni boru ganama walitti deebi'ee ganaadha wal fixaan amma dhugaa isinitti himna nuti. Teenya ijoollee waadii irra hin jirtu dhageeffadhaa bikka silaa namaa tan hin jirtu teenya taara argeedhaa. Bikka irraa nama qabnu hin qabnu namni hundi ka keenya dalagachuu jira. Bikki itti nama qabnu takkitti ulaanuu qabdu qeerransa bira takkitti karaa guddaa isaan taarii barraan dhufan kana gartee. Takkitti karaa taarii baay'oon tahiin nuti suudii keessatti bikka itti wal garuu hin qabnu nuuf yaarsiin. Namuu dalagaa kafiila jala dalaga. Anammaa asitti namni waa takka na godhu hin jiru. Kanatti aanu namni waa godhu hin jiru. Nulachuu kafiila jirra. Ammoo anu qeerramsa waniin itti dawwale sababa ijoolleen arsiituun nama ziyaadaa fiddee tumtee shaadaa galfachiiftee ijoollee cafeettee fotteessee fiddatiin aboo qeerramsa fiidiyoo irraa waraabee jala erge. Fiidiyoo isin itti banuu danda'a. Amma addaan guututti na guddisaa fiidiyoo itti isinii banuu danda'a. Jookar gabbuu Jookar maali jinni cal jeetu magabbuu haasaa biraan haasa'inii gaduma bu'e asumarra. Boto ila illee akka dubbadha. Rakkoon qabu jinni namni kamuu haasa'in araarri akkanaan jiru gaduma bu'e. Boto wayika. Ila jinni. Yallaa fillee ragaa iddoo hundoonni jira waan ta'eef. Fiidiyoo jira ammas baasan yoo barbaachisaa taate. Kana biradha. Fakkeenyaaf ijoollee arsii bira ijoollee akka arsiillee ni jira ka harargeellee ni jira. Kun waan ragaa namni hundi beeku waan ta'eef miidhaa gubbaa gadhiifama. Ka arsiillee yoo xiqqaate sitti maa qoy ijoollee baay'ee sadiin jedhi sitti silaa akka dhageeffadhu fa. Ila akkuma silaa akka kan silaa. Jinni dubbii mari'annee dhufnaa saniitii gabbuun siin jeebal. Murti guutu maal jechuudha akka inni nuti qasin dura taa'u kun namaa miti. Torbatu jira. Ila ustaaz akkuma inni laata ijoollee khalaas yaa jamaa waan dubbannu hin qabnu murti guutoo duratti keessa hin jiru jedha. Amma ammoo dubbiin akka inni keessa jirullee numa agarsiifti. Akka hundattuu waan goonu hin qabnu ka Abu Sabraddiini mee waan jedhu hin qabnu Hamza waan jedhu beekuuti yaani gama kiyyaan geeffadheetiin jira ustaaz Abu Muwaazin seensisaa yoo dandeessanii. Waan jedhu hin qabnu duratti amma wanni dubbachuu jirru nuti Jookarii wanni akkanatti itti mudduu jiruufani dirqama akkana gochuu qabda wanni an jedhuu fi waan keessa jiruuf dubbachuu jirra. Dubbachuu jirra jidduu kanatti ammoo ijoollee buusuun sirriidhaan turre. Yoo ka du'a illee jiraate yoo ka maal ta'e illee jiraate hundinuu keenyuma. Hundinuu ni baafama. Maal namni du'a illee yoo jiraate eessa dhaqee numa baami. Sanuma dubbachuu jirra. Amma waan goonu hin qabnuuti galatooma ulfaadhaa rabbiin kee walitti araarsu walitti hafidu. Kanuma jenna kaa. Biizii na turaate. Anamma lakkana waan tokko boru ganama nageenya habu balaan hin barbaachisu miskiin wasuma hin barbaachisu ijoollee ta arsii ta hargee qabde gada isinii dhiisisiimna ijoollee maa gastii gubbatti keessan beenillee ta beenullee dubbisnee barbaannee boru galgala ta'e guyyaa ta'e ni barbaanna ijoolleen gadhiifamtee namni du'e hin jiru guutuun lubbuun jira akkasuma ta hargee ta jirtullee akka gadhiifamtu nu godha. Okay, amma mee ta namni jedhaa jiru tana quba qabdaati gurbaa dhombir baalee ka jedhu amma ka Hamzaa mul'isee ture san gurbaan sun as jala yoo jiraate san fiduu dandeessa ka amma mucaan sun du'ee jira jedhanii himaa jiran kan. Nama kana beekan laayivii gubbaa ture leena garee kanaanii galgala magariiba dura laayivii seenee achi irraa gadi bu'ee asuma dhufe ni nagarre tammaa nagarre. Akkasi nageenya bu'u ila kun fuadii galchaa kun wala tokkocha kanu fuadii kana galchaa amma yu mucaan gaafa carcarii kayedhan kun waa jiraayu fuadii galchaa bu'adiin kaminni fuadii mucaa jedhu kana mucaa fuadii jedhu kana galchaa kanamni bira jiru dubbadhaa mee mucaa du'e jedhan sani namni bira jirtan mucaa dhombir baalee maal ka jedhu kama Hamzaa wagguu mul'isu argaatiin turre san isa san yoo jiraatte as jalatti ergadhuuti seen. Tamaam? Ergadhuuti seen. Sana illee dhageenyallee fuadhiin galchaa duraa ijoollee duraa jechuudha. Ijoollee duraa taphee deemu. Fuadhiin galchaa.
Bu'aad jette? Fu'aadi dha fu'aadi. Fu'aad. Fu'aadi lakkoofsa barreeffadhu. Tagalgala kanaan agarre nama ijoollee gasitee Fu'aad gaafadha. lakkoofsa tokko tokko barreessime. Ani manni naqii na tiitokti anaaf na ajajamu dide. Abumaas dubbadhu. Salamumaan. Fu'aad kamiin yaadu? Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hundi keessanuu baga jiraattan maqaa osoo hin moggaafne kan jalaatis saa hedduu isin hordofne haqiiqatan fiihi wamaa fi nama kana hunda wamaa keessa jira jiran walii gallee keessa hin jiru jechaadha waa deeggaruun jarana waan jidduutti haasawaa jirtan Oromoodha. Eenyu Abu Sabraddiin Oromoodha, Hamzaan Oromoo, Asliin Oromoo, an Oromoo. Islaama jarri kun hundi kiristaanis keessa jira. Jookarilleen islaama mami jookar akkasuma assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Fu'aadi kun lakkoofsa barreeffataa dhagada. So Fu'aad ka jedhu kan Ameerikaa wanna Ameerikaa ofirraa qabu kana moo? Meeshaan kun galeera. Fu'aadi horoo galeera. Eeyyuu. Hayyee. Innis nama biraa qabu qaba. Galcha Mee haa gaafadhuun yaa jamaa tokko mee gaafadhaa ga danda'een carraa yoo naa kennitanii abuun waazilleen dhiifama naa godhaa. Fu'aad horoo ka jettu kun nama of biraa qabda assalaamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Naga jirta akkami Fu'aad? Jira galata rabbiiti akkam jirta? Gaariidha alhamdulillah. Ati ijoollee qabde of biraa qabda amma? Nama birallee jira garuu nama birallee jira barsa namanne jira ka mucaa warra carcariin jira hin kenninan nu nama isaanii nu haa dubbisuu jenne jira inuu faanu gaafatte. Amma sibira jira amma? Amma na bira hin jiru rakkoon qabu isaan sa'aatii isin barbaaddanitti hin dhiyeessa amma sa'aatiin deemee jira. Amma sa'aatii kanatti nutti argisiisuu hin dandeessu? Laa sa'a kanan danda'uun sobuuti an gara bajjira inni gara bajjira. Jechuun bakka sibiratti eessa rafee manuma keessan keessa rafeera moo bakka biraatti jira? Bakka birra rafee jira malee laa rakkoon qabu isa. Nama ijoollee bira jirtu jira raftee jirti ijoollee. Bakkeen bootaa malee beektan. Namuu mana araba jiraata. Biyya arabaa keessa jira namuu. Asirratti wanni gaafii barbaade amma odoo isin araara adeemtan gaddalee dubbanne turre warra nama tumsiisu kanneen araarraa miskiina miidhamaa jira. Wanti kun dhaabatu odoo jedhaa jiru. Fu'aad. Isa sanniisi. Suni waan biraati. Amma waan ijoollee dubbachuu jirra. Mucaan sibira jiraachuu maaliin mirkaneessina duuba? Maal ragaa amanne mucaan kaa isaaniitu warra carcaruu ijoollee warra carcaruu seene nu gaafate amanne ragaa irratti itti amanne hin jirallee mirkaneessinee jirra. Okay, tamam. Ganama irratti mucaa kana suuraa kaaftee mucaa kana gaggeessuu hin dandeessan hin dhiiftanii? Yoo isaan gadhiisan ka isaanii gadhiisan nu mucaa barka caroo. Isaan gadin dhiisan nuti keessanuu yoo maal isaan wanni isaanii fi isa wanni jedhamu hin jirtu. Wanni isin hundi keessanuu zulmii dalagu jirtan. Miskiinni karaa deemu waan tokko waan argite waan arsii keessa hin jiru. Namuu keerii ila dhageeffadha. Namuu bari la sirratti nu hubadha. Namuu keerii dalagaan jiru hin beekna. Miskiina miidhamaa jira dhugaa rabbi yoo dubbanne. Bakka kanatti namni amma ijoolleen loltee bu'a amma iluun eenyu jinniin amma fakkeenya Hamzaan namni baay'een keessa hin jiru jedha. Komandii isallee isin ol baasuu dandeenya. Wayitee kalee ijoolleen cafa qabdu. Ragaa qabna jechuudha. Facebook irratti illee maxxansinee jira. Isa san dubbatamee geeffame. Murtoo guutoo sana. Tayyib tamam. Ammallee namni bu'ii jala jiraa jirraami. Murtoo guutoon amma bu'ii gizee jedhuun kan hin dhageettan isin munu. Ifama nama gurguddaa na dura jiru dubbatee isin durallee dubbadhe nu gara keenya rakkoon hin jiru bakka abbaan fedhe nu gaafatuu danda'a. Okay, tamam. Asumatti naa dhaabi mee. Iluunuu wanta kana dhaabaa nu jennaan marhabaa jenne. Tayyib ijoollee biraa kan uf biraa qabdu beektaa? Laa ijoollee nu rakkoon qabu kenna ijoolleen guutuu walitti dawwallee wal gaafatuu dandeenya. Okay, amma wal gaafattanii ijoolleen hundi isaanii lubbuun jiranii mucaa dhoombir jedhamu biratti ka du'e jedhanoo jira. Wallahi isa waan kaleedheen gaddaan illee quban qabu waan idana kanaaf ammaatitti quban qabu dura mucaan warra carcarsan dhufee nu gaafannaan nu lola irraa dhaabne warri lola deebisee
ijoollee tana jechuudha jinnii kana fa'a. Okay, tamam. Taazila waa tokko Dombir. gaafatu. Bifa Eywa, godha. eywa. Fuadii waa. Ayyee hira homa furmaataa barbaanna wallaahi homa furmaataati. Akkana godha. Fuadii amma na caala ijoollee hunda beeku. Warra harkaan warra wal deemanii warra walii waa hojjetan waan ta'eef hiriyyaa kiyya. Fuadii na caala hunda ni beeka waan ta'eef ijoollee harargee qabamtee nama keenya harka jirtu waan kaleessarra hadha guyyaa irraa gara dheengaddaatti achi deemu fu'adillee ni beeka. Ani kun fu'adii faayyuu barbaadaa jira agartanii tokkollee ni jira jala kana jira inni illee ol galchina. Kanaaf ijoollee kaleessarraa haga dheengaddaa nurratti dhiisa barbaannee ni finna. Sanammoo viidiyoolee yookaan akkanuma agarsiisu. Inni argitu gaamee fakkeenyaaf Riyaad jira, inni Waadii Dawaasir jira, kun Kamis jira, kun gabaabsaatiin deemna. Dhombir mucaan Dhombir jedhamu ka amma Hamzaan mul'ise sun kan mucaan biratti du'e jedhan sun ijoollee Dhombir Baalee ka jedhu mucaa jala kana jiru kana. Hin beekne garuu isa wallaahi hadhaan agarre gaafa hadhaan. Dhombir Baalee ka jettu sun yoo jala kana jiraatte lakkoofsa tokko barreessi. Dhombir Baalee isuma kana ijoo. Jechuu jiranii qo'aan seensisaanii. Barreessaa jira. Nama tokko seensifnaa jamaa akkanumatti walitti qabne malee akki hin jirtu dhiifama naa godhaa jamaa. Kanatu jala galchaame. Fuadhiin buusa galchaa rakkoon qabu fuadhiin buusa galchaa inni adeemu rakkoon qabu ka kennaa nuti dhiisa fuadhiin buusa galchaa. Dr. Asli follow deebisime. Dhombir ka jedhu kana. Ani isinirraa bu'aa rakkoon qabu bu'aa jettanii bu'aan akkasii sa'aatii barbaadanitti dubbisan. Galchaawanii. Okay. Dhombir Baalee assalaamu alaikum. Assalamu alaikum wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Maal jedhaa jirtan sira ustaaza wal maqaa yeroo hedduu irra deebitanii waamtanii ani takkaa namallee garteetiniin gastii nama tumamuu irrallee takkaa taa'een beeku takkaa namallee tumsiiseen beeku warri miidiyaa kanaa na beekaa. Miti bari. Hamzaa mul'isaa ture san argiteerta? La elo dhageeffadhaa warri miidiyaa kanaa na beeka ani artii Baalee diidaa. Lakkisii miti maqaanuu isaa miti maqaanuu see miti lakkisii miti. Maqaa fiddanii kan birbiratti Rabbiin keessi haqa jechuudha. Sii miti ka Hamzaa mul'isaa ture jira maqaa Dhombir jedhee Baalee jedhee maqaa guutuu barreeffatee jira. Mucaa gastii namaarra seenee mucaa tokko qabeetiin. Ustaaz Hamzaa mul'ise Riyaad jedha Riyaad. Riyaad ka mana banee jiru akka achirra dubbisetti Hamzaan deebisuu danda'a. Ka mucaa qabee jiru ammoo gastii isaa mana isaatiin wanna jedhame dhiqooma isaatiin mucaan fidame Dhombir jedhana fakkaata. Ustaaz Hamzaan adda baasu. Menu mul'isa mee viidiyoo san laallamee ijoollee nuuf. Asaa mul'isa mee? Mul'isa mee mucaasa? Hadha jedhanii hin beekne garuu mul'isa. Hin agarree garuu. Hamza. Namni akkanuma raasaa goraa wal fidaa. Nin jira naa usaa xiqqisha. Aywa tayyib. Meeni horsinaafi. Akkasuma fakkaata Dhombir Baalee kanan beekaa baraanuu saniif isin gaafachuu jira. Kanan beekaa kana duruma beekaa. Ustaaz hangas abumaas garaa kan naafu. La na. Ana wata kamal. Abumaas dubbachuu barbaada dubbadha. La ustaada. Ani nama di haqiqatan asuma jirti abbaan falaas asuma jira abbaan yakkamaanis asuma jira waliigallee kan fixus asuma jira ganda biraan barbaadina osona keessan dhayxan daangaarran dhayxan asuma jiran. Hamzaa guddisaa kunoo. Ila mucaa kana kunoo argu jirtaan isa kana kunoo maqaa gubbaan hin mul'atu tokko gadaa achi jira. Kophatti guddisaa mee ijoollee sana ilaallaa. Uummata beeknu moo. Hamzaa guddisa. Eywa kuno Dhombiri Baalee jedhami kuno anatu dogon godhe moo Dhombiri Baalee jedha. Ka qabee jiru akkasii. Riyaad Ahmad ka mana banee jiru. Ka mana banee jiru Riyaad Ahmad ka ijoollee qabee jiru Dhombiri Ahmad. Dhombiri Baalee ka jiru. Kuno gadaan gastiisaarra ture gadaa jala kana laafusa barreeffataa galcha. Gadaan kuno gastiisaarra tureera.
Gadaa jira kana lakkoofsa barreeffataa dhugalchaa mucaan kun ni deemu ni jira isa gaafannaa. Mucaan ni jira jira gadaa. Kun lakkoofsa. Okay, gadaa lakkoofsa barreeffadhu ayyee. Nyeetanillee furmaata goo. Gadaa barreeffadhu. Bulloo ka jedhu ka abaaboo darbu kunillee gastiisan irra jira. Kunillee gastiisan irra jira unoo bulloo ka jedhu. Nama nu beeknu gadallee galcha. Asli yoo harkisime asli jirtam yoo harkis. Jiraatu Kun abbaa mana banee Riyaad Ahmad kanami Riyaad Ahmad illee dhufee jira. Gadallee dhufe bulloon dhufe unoo. Okay, eeywa. Keessattuu mucaan dhoombirii